ittisuudha. Jijjiirama ishee keessaa akka nuti ittisuu keessatti amma warshaan ishee bal'atu industirii ishee babal'atu dhimma kanaafis xiyyeeffannoo olaanaa kennite akka hojjetaa jirtu nutti mul'isa. Keessattuu biyyoota akka addunyaatti jijjiirama qilleensaa kana to'achuudhaaf sochii taasisaa jiran keessaa Chaayinaan addaddummaadhaan jedhamtu akka ragaan ibsuuf jira. Seenaa akkuma seentaniin immoo sheer godhaa. Sheer godhaa waliin gahaa. Namoota dhimmi kun ilaallatu biraan naa gahaa. Dhimmi kun immoo kan ilaallatu ana isin jechuudha. Nagaamaa sagaleen. Waalaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Sagaleen nagaamaa. Sagaleen nagaamaadha. Okay, sagaleen nagaamaadha jechuudha. Ani dhaamsa lamaan deeqaa shaniif irratti haasoo barbaada. Irratti mari'achuu barbaachisa jechuudha dhaamsichi. Innis tokkoffaan waa'ee obboleettii keenya biyya Bahareen moo biyya Beerut akka inni kaan biyya Beerutedha inni kaan biyya Bahareen jedha. Billaadhaan akkasana waraanamtee namni lama waraananii ajjeesan poost isinii godheera ilaalaa. Wanni kun qaataa sheer godhamuu jalqabee feesbuukii irratti argineerra. Garuu namni irratti dubbate hin jiru. Badaa waan baay'ee namatti dhaga'amudha. Obboleettiin keenya akka sanatti jechuudha. Eenyuun isa taatu saba kamirraa yoo taatu ilmi namaa edaa akkas garaa jabaata. Intala shamarranii tokko irratti akkas garaa jabaachuun badaa namatti dhaga'ama. Kan ammoo kan of gochisiisaa jiru numa. Jaraa miti akkuma seentanii sheer naa godhaa. Ijoolleen keessattuu warri biyya leenjifamaa jiran akka jarri du'atti leenjifamaa jiran waa baranu achumaan achi taafan jechuudha faca'anii achuma Finfinnee numa keessaa naannoo numa jiranu gurmaanii hojii hojjetanu liqeeffatanii ajiraatanu malee ankara kootiin dhaamsa obboleessummaa Liibiyaadhaa jedhama lala tokko Liibiyaadhaa gariin maali Bahareen jedha gariin Beerut jedha intalattiisi qumxaa qofa uffattee qumxaa diimaa uffattee jechuudha billaadhaan akkasana waraanamtee dudda siirra morma siirra waraanamtee ajjeefamte sana badaa garaana nyaate laphee kona dhukkubse ilaaluu illee nan dadhabeen finne an viidiyoo sana ilaaleen finne wallaahi namatti dhaga'ama namni haadha qabu namni obboleettii qabu tokko viidiyoo sana ilaalee fixa jechuun jabaata. Nama dhaluutuu sheer godhennaan kan natti mufate jira jechuudha. Mee sheer godhaati ijoolleen biyyaa leenji'aa jiran akka du'atti leenji'aa jiran akka isa kanatti leenji'aa jiran baranii achumatti leenji'anii achumatti hojii akka jalqabanu dhaamsa dhaamnaaf. Amma ni jalqabaa warri biyya ormaa keessa jirtanu keessattuu ijoollee shamarranii. Noorri dhiiraallee yoo eessattuu duune yoo bahara keessatti duunes yoo karaa makiinaa keessatti duunes yoo makiinaan nu rukuteennaan duunes amma ta'e maqaan nuu kennamaa jira akka gaarii goota jedhamee maqaan kennamaadha. Warri shamarranii takkaan nageenyaan gootitti jedhamte jechuudha. Qabaraanuma seeraayyuu biyyatti jechuudha. Hin argine. Kanaa jennaani waa tokko maqaattiis hin qabu. Yaa obboleewwan keenya yaa obboleettii koo yaa obboleewwan keenya shamarranii bareechaati iddoo jirtanutti rabbi sina eeguu of eeggadhaa. Bareechaati of eeggadhaa. Namni garaa jabaateera. Ilmi namaa garaa jabaateera. Argitaniittu viidiyoo
yoo barbaadan messengerii isin ergaa yookiin immoo feesbuukii koo jala galaatii ilaalaa sheer godhaa warra biyyaa kaa jiran dhufe jechuudha. Egaa erga ilmi namaa yookiin intalli sun yookiin mana nazafuu diddeetu yookiin immoo waan bucuuratti madaamidhaan wal lolte yookiin immoo madaamittiin abbaa manaatti shakkitee shagaalaa Indoneesiyaatti kente yookiin shagaalaa biyya biraatti kente geessi iddee kanatti qalii ajjeesii goota akkasitti qaxaqqatiiti viidiyoo sanaa fi goottonaan dhaqee cafacafee birriidhaan jechuudha. Akka sanatti ilmoo namaa jechuudha. Intala haadha qabdu, intala abbaa qabdu, intala obboleessa obboleettii qabdu jechuudha. Rabbiin garbicha namaa nu godheennaan jechuudha. Biyyaa baanee riskiin keenya biyyaan nu baaseennaan baanee akka barbaannetti ajjeefamaarra. Erga akkas ta'e warri shamarranii jajjabaadhaa hojjetadhaatii rabbiin nagaadhaan biyya keessanitti haadha keessanitti abbaa keessanitti maatii guututti nagaan isin nagalchuu jabaadhaatii hojjetadhaatii galaa biyya ormaati. Alluma jettanii yeroo keessan hin gubina. Sheer godhaa obbolaa keessa warra kaaniifis sheer godhaa viidiyoo kana. Kanaa jennaan jajjabaadhaa rabbi isin gargaaru hojjedhaatii biyya keessanitti galaa kan waggaa 7 taa'ee jira shamarranis kan waggaa 12 taa'ee jira haadhaaf abbaatu hin argine kan biyya ormaa keessattuu olii gadi biyya geggeeddaratu kan haati jalaa darbite meeqa jira kan abbaan jalaa darbe meeqa jira anumaa walitti jechuudha. Kanaa jennaan biyya ormaa erga biyya ormaa ta'e jabaadhaa 51 100 hojjetannaan galiitii naannoo keetti waan tokko shaayee buna danfisiitii jiraadhu akaayii danfisii nagaan jiraadhu maatii kee rakkataa sana maatii kee akka sana teessi guddifate nagaadhaan galiitii jiraadhuuf. Badaa nama gaddisiisa wallaahi. Mee viidiyoo liivii kanaan durattan sheer godhe kee seene ilaalaa dhaqaatii hundi keessan iyyuu meeme. Nama gaddisiisu namatti nagaamu. Maa Amaaran ta'in, maa Tigireen ta'in, maa abbaa fedhan ta'in. Intalli shamarranii tokko angara kootiin utuu isiin haadha koo ajjeefte intalli sun jechuudha. Isa rabbiin kun argu. Utuu isiin haadha koo ajjeefte an akka sanatti aduutu dheen eeyyamu waan. Akka sanatti naaf aduutu dheen eeyyamu. Silas yoonti nama ajjeesu hin jiru utuma ta'e jechuudha. Utuu isiin rabbiin godhinii haadha koo ajjeefte iyyuu ilmoon intalli shamarranii tokko akka kanatti naaf ajjeefamtu kanatti garaan kun qabbanaa hin jedhu ana badan. Aluma tokkicha marmarraa buusaan jedha malee akka sana saqaayyaati akka sana godhaa billaadhaan waraanaa duddasii harmasii iddee hunda billaadhaan maal bineensa yaa jiran kalas biyyi namaa bineensa nuyi bineensa keessa deemaa irra. Kanaafuu jennaan jechuudha hundi keessanuu shamarran keessattuu kan miidhamaa jiru isin shamarran. Sheer godhaatii obbolaa keessaniin biyya akka ni qaqqabu godhaa. Ijoolleen biyyaa leenjifamaa jirtu biyyuma hojiin barbaadamee akennamuun malee jechuudha. Karaa makiinaa xaraganii ajiraatanu malee amma rabbiin jalaa dabarsutti akka biyya ormaa hin deemne gochuu danda'uu qabna kana booddee. Mii hammamtu fayyadame yaa jaranaa biyya ormaa kanarraa. Gariin akkuma nu argaarru ilmoo fudhatee galaara. Ilmoo eenyu? Ilmoo biyya isaatu ta'in ilmoo baangaaliifaa fudhatee gala ni kaan ilmoo Indoneesiyaa fudhatee galaara ilmoo biyya dardarraa jechuudha eelumee galaa jira. Gariin dhukkufatee galaa jira. Gaafa inni dhukkufate farangaa lafaan qabu jedhama. Kadhaa keessa kaana viidiyoo waraabamaa maatiin hin argu haatachi dhukkuba laphee qabamti abbaan achi dhukkuba sukkaaraa qabama. Mucaan kun maal taate jedha waan qabu gurgura nan nufa jedha argineerra miti danuu argine waliin argaa ture jechuudha waan maatiin godhataa ture nummoo giddiin itti aananii viidiyoo irra ilmoo namaa baafne kadhataafii turre jechuudha. Amma yoomiitti gorfamtu amma isin shamarran naa arsuu jalqabdaniitu kalaas dhagahuu dindaniitu isin hadha yoo isin dhageessan bora isin yaaftu yoo asaan haaraan wayii feesbuukii irratti ka'e isintu poosti gochuudhaan azaa nama ka'a. Hojii keessan gajjadhaa hojjetadhaa. Nazaafaasa hojjetadhuutii jabaadhuutii nagaan biyya keetti gali. Biyya ormaati fooqiin ati keessa teessu yookiin immoo mannati nazaafaartu mannati keessa hojjetaartu kan keessatti hin fakkaatin. Kan namaati kan namaa immoo kan namaati. Keessattuu immoo arabni sareedha. Takkaa faranjii akka sanatti immoo nama ajjeese hin argine hin nageenye arabni wanti isin nun goone hin jiru. Mee laalame Liibiyaan maa inni ijoollee itti fannifamaaru haayilaandii pilaastikii itti bubuufamaaru eenyunni jarri akkana godhaaran. Suudaanitti maal ta'aa turre? Saawud Arabiyaatti maal ta'aa jira namni? Kuweetitti maal ta'aa jira? Bahreenitti maal ta'aa jira? Biyyichi biyya faranjiiti moo biyya arabaati?
bareechaa yaada islaama jechuunif araba jechuun immoo tokko miti namoonni tokko araba nama micirtu arabni garaa jabaatetti araba jechuuf islaama jechuun immoo adda baafadha yeroo naasoo waan ana isoo beekaatan dubbadha jechuudha malee wallaalee miti namni bookira darbatame eessay Saudi Arabiyaa namni ajjeefame bishaan keessa buufame eessay Kuwait namni madaamii makiinaan rukuttee jeefte eessa Bahareen keessattuu immoo biyya Bahareen biyya Beerut maal jedhamu kana jechuudha badaan irratti dubbachuu jalqabee garuu wallagaan jirru yoo wallageenye malee immoo hin ta'u dubbiin ajaran duuti keessan nuuf dhukkuba anaaf dhukkuba maaliif obbolaa kooti yeroo rakkannee isin kadhataa irraa yeroo ijoolleen shamarranis ta'ee dhiirri dhukkubate isintu nu gargaaraa jira yeroo televezyiiniin wayii biyyatti dhaabbataa jedhame isinii diinii islaamaa irratti illee guruppii adda addaa keessa galee kan buuse waan baay'ee masgida ijaaruu irratti maal irratti waan guddaa hojjetaa shamarranii maaliif doon taane dhugaa biyya namaa keessatti ijoolleen keenya kun jarroo ija keenya obbolaa keessan hin nageenyeef sheer godhaa affeeraa dhufanii dhaggeeffatan jechuudha kana jennaan jabaannee haasaa walitti hin dheeressinu ijoolleen shamarranii jabaadhaa rabbi isin gargaaru shamarran tokko nan dhagahaa jira kan aksiyoona biyyatti dhaabbate jirti Kuweetiin teessee Qaatariin teessee yookiin Liibii kanarratti dhagahaa jirti ta'a ukkubii seente hojjettee ukkubii seente hiriyoota isiitii wajjin maallaqa biyyatti argattee maatiitti waa meeqa kan goote shamarran meeqatu jirti yaa shamarran isa nama biraatii maallaqa ergitan miti biyya qaraatii sanii biyya qaraatii abbaa arge ergitan miti jechuudha maatii keessaniyyuu yeroo ergitan yoo 1,000 hojjettate 500 yoo maatii keetii ergite 500 immoo walitti qabadhu naan siin jedhu immoo shaanxaa mana hojiitti bitattee keessa kaattee bor si jalaa jarumti shagaalaan fuudhanii ennaan isa maraatanu miti 1,000 ergite 100 dhukkuba kooti yoo madaamii bakka tokkotti geessee nagatteedha waan ittiin galodhi lafa kaadhu maradhu paantii keessa kaadhu maatii keetti 900 ergi 450 fayyadamaa 450 immoo lafa naa kaa jedhe biyya namaa hojjettee galtee kaatee dhattee immoo maatii irratti bahaa taatee wanta tabaaramtuuf hin jiru dhugaa jiru walitti himna jechuudha atis maallaqa qabaachuu qabda mana biyya namaa keessa hojjetaa jirta waan ta'eef atis maallaqa dhuunfaa keetii qabaachuu qabda maatiin keenya maallaqa nu itti erginu hin balleessu taanaan maatii keenya itti erguu dhiifnee ollaatti ergachuudha kalas innaan akkana jedhu maatii kee haadha kee abbaa kee si dhaabe ol kaasee si dhaabe hin gargaarin jechuu kooti miti ofis gargaaraa maatis gargaaraa isa hojjettanu qixxee yoo maatii gargaartan qixxee immoo ofiis hin raanfatina maaliif biyyi namaati biyya galtanii sooftii illee maan ta'in baadhatanii gurgurtanii jiraachuu wayya jabaateera biyya namaa keessatti durbi shamarranii badaa dhukkuba maatii ta'aa jira dhukkuba ta'aa jira waan ta'eef dubbiin kun dubbii rakkisaa ta'aa jira jechuudha maatiidhaaf illee dhukkuba ta'aa jira maatii keenya meeqatu waa'ee keenyaatiin yaaddoo keenyaan dhukkubarra bu'ee jira kanaafuu jennaan biyya ormaatii kanaan booddee hojjetadhaa rabbi isin gargaaru takkaa shamarran keenya teessee hin beektu inuma hojjetatti inuma dadhabdi inuma taabbatti inni kaan cuphee turkaa butaa sin jaalladha sin fuudha jinni dhiifama namatu bilbilaa ture inni kaan cuphee turkaa butee ba'a maqaa sin fuudhaatiin jechuudha inni kaan immoo biyyatti ergeennaan akka inni jedhe ta'uu didee akka biraa jalaa ta'ee jira kalas wanti darbeera kanaan booddee yoo hojjetadhaati walitti qabadhaa rabbiin isin gargaaru nagaadhaan biyya keessatti gala jiraadhaa kalas erga intalattii dheengadda qumxaa diimaa uffattee akka sana ilma namaatti
garaa jabaatee waraanee ajjeesuuti kan biraa wanti nu eenyu hin jiru. Wallaahi garaa nama nyaattu ijoollee. Itti yaadaa. Hadhaa jalqabaati itti yaadaa. Viidiyoo kana warra nageenya sheer godhaa. Inni kun dhaamsi kun dhaamsa ijoollee shamarranii biyya ormaa keessa jirtuuf jechuudha. Akka jarri nageenya nan beeka. Akka jarri nageenya nan beeka. Akka waan giidoon jara. Meeqa ammaa shamarran keenya kan utuu heeruminni waggaa 40 fa'aa biyya namaa keessatti ga'e. Waggaa 35 fa'aa. Otoo bultiin ijaarratin. Utuu heerumin darajaa ilmoo dahuu dhabuutiin kan gahe meeqa jira. Tu biyya namaa keessa as gortee baareenii maatiin maqaa maatiin gargaaraatiin baareenii teessee maatiin gayyuutti gaafatamu. Baareenii dhattee hojjettee maatii kee gargaarta. Kuweetiin dhattee maatii kee gargaarta. Kwaatariin dhattee maatii kee gargaarta. Liibiyaa dhattee maatii kee gargaarta. Macarrashaa irraa akkasumatti billaadhaan cafacafamtee waraanamtee ajjeefamta. Itti gaafatamummaa jalaa hin bahu maatiin keenyas itti gaafatamummaa jalaa hin baanu jechuudha. Akka maatiin keenya hin gaafatamne namni gochuu danda'u immoo nuyi jechuudha. Gaafa heerumni ga'e heeruma seeraa waan mataa maatiin cabsine heerumuu hamma sanattoo ofis gargaaraa maatis gargaaruudha. Maatii kees gargaari ofis gargaari. Dhugaan jiru kanuma jechuudha. Warri biyya ormaa keessa jirtan jabaadhaa hojjetadhaa. Giidoon inni hadhaa kun bor hin jiru dadhabaa akka deemaa jirtan hin raanfatina. Yeroo hammaama arabaarra dhaabattanii miicaa ooltanii yeroo nazaafaa nazabaa ooltanii yeroo girgiddaa miicaa ooltanii meeqatu girgiddaatu miicuu achii gadi silimiirraa kufee caccabee lafatti hafe. Inni raanfatinaa kana. Walirra buufadhaa barangaa keessan. Kumaan hojjetta kuma maatiitti hin ergin. 500 ergi 500 lafa qaadhu maatii dursi jiraachisaa ture maatiin harka keetiin jiraataa ture ati barsiifteen nan taa'ee harka see eeggate malee. Amalan taane maatii barsiiftanii isa ergasii qonnee eeggatanu waa biraa eeggatanu amalayyuu balleessaa jirtu maatii. Dhugaa walitti mutaa nan jechuudha. Laa maatii gargaaruu hooma jiru maatis gargaaraa ofis gargaaraa maaliif umrii namaa fuulduratti deema dadhabaa deema malee. Ilmi namaa tokko hin dhalata. Hin dargaggooma. Yeroo dargaggummaa isaa waan hojjeteen yeroo dullumaa keessa taa'ee nyaata. Ofii keessanii jumnaa eeshii sanduushii godhattanii meeqatu xibsii namatti bitaa jirtu. Kasii miti obbeettu abbaan taatan. Ofii eeshii tokko ganama yoo argatte salaataa yoo dhabde jumnaa sanduushii godhattee waame qallabaarta wal beenna jechuudha hundi keetu. Kanaafuu jennaan hin gowwoomina. Qabaadhu ofirkaa qabaadhu. Ofirkaa qabaadhu. Waa jiraan nan maaltu nu jira biyya duniyaa kana irratti. Maallaqa ofirkaa qabaannaan maaliyyuu ofirkaa qabdan biyya duniyaa kana irratti. Fayyaa keetti rabbiin kadhadhu hojjetadhu. Umrii dargaggummaa keetii biyya ormaa keessatti hin fixin galii jireenya gaarii jiraadhu. Akka ijoollee biyya keessatti heerumtee jiraataa jirtu nagaadhaan biyyatti galiiti jireenya kee jiraadhu. Yoo haalli jireenyaa biyya keessaa sii ta'uu dide mana shaayee bani ta'uu dinnaan kaafteeraa wayii banadhu ta'uu dinnaan geeddarii mana nyaata banadhu ta'uu dinnaan waa biraa banadhu. Duuti biyya keessatti du'an ulfina. Namni dheessee ajjeesu qadaa kee taanaan makiinaa dheessee ajjeesu qadaa kee taanaan waan rabbi jedheef bakka rabbi jedhetti du'ama. Kun hojii rabbiiti. Haa ta'u malee cufadhaan kadhaatu jira. Tokko tokko immoo ijoolleen shamarran jechuudha. Kan agabuu jaraa. Kan agabuu jaraa utuu nyaatiin bareedan jiraa. Isin kun nameen beeku ijoollee shamarran tokko tokko kan waan dubbanne wayii siirees. Hojii akkamiyyuu yoo galan nyaataheera. Waan nyaattu lakkii nyaataan jira jettee dhoksite jechuudha. Dhukkuba coggaarraa dhukkuba meeqa qaban ta'e jechuudha. Maal yaaddeetu jechuudha. Maatii biyyaa sana yaaddeetu. Kan rabbiin qalbii isiidhaa kenne jechuudha. Bu'aa du'aa eegalata maatiidha. Hojjettee maatii isii gargaarata. Isa gargaartu malee immoo
dhukkubarra kan buuftee fa'i jirti maatiidhaa itti jechuudha. Tokko immoo kan hojii sagalgalfamtee dadhabamtee biyyattii dadhabsiiftee biyyaa baatee sagalgalfamtee kurnaffaa irratti biyya faa kan buufamtu jirti. Isin ilaallatu dhaamsi kun. Kanaafuu jennaani biyyoon biyya ormaayyuu biyya ormaati. Biyyuunti biyya ormaa nuun nyaatiin kana booddee biyyoon isaa nyaatu. Biyyoon biyya abbaa keessanii isin nyaachuu wayya. Kanaafuu jennaan isa biraa isa waa'ee cuphee culullee jedhamu sanaa kanaan dura dubbannee finneerra sararaan deebinu kalas. Warri dhageessanitti cupheen isin nyaatu kana booddee abdii qaba. Haa ta'u malee eega akka arge waraanamanii ajjeefamuu ta'e harka madaamiitiin. Tooti waan dhaammadheettu yeewwana maaltu beekama. Talattiin isin gadda yeewwana afaan siidhameera harki siidhameera miilli siidhameera adaraan tokko ittiin haadha kootiin haasa'atuun jettu yeewwana akka sana capacabanii ajjeesanii. Utuu si ta'e ofitti fidhume hundi keetu. Utuu ana ta'e inni sun haadha kootii wajjin isa naasee sana utuun hin xumurin. Abbaa kootii wajjin isa naasee sana utuun hin xumurin. Sana obboleessa kootii nan godheere sana utuun hin xumurin cinqamaa duuta malee ati yoomuu fi yaadaa duuta. Laa kana booddee kana ta'uu hin qabu. Jabaadhaa rabbis na gargaaru hojjetadhaa. Yeroo hojjetattan walitti qabadhaa. Maatii gargaaraa. Ofis gargaaraa. Gaafa galtan akka dhattanii maatii irratti ba'an taane jechuudha. Meeqatu biyya ormaatii galee jechuudha maatiitu gargaaru biyya ormaatii galee dhaqee maatii irra waggaa tokko taa'ennaan wal dhodhabanii faa maatiidhaan gadi ba'ee dhaqee waan hin taane itti galaa jira. Kanaafuu akka jaalalli cimee itti fufuu maatii wajjinis yoo kuma tokkoon hojjette bakka jirtu amma hojjettu situ beeka yoo diinaarra dhibbaan hojjetta ta'e 50 maatiidhaa ergi 50 immoo borii dhukkuba kootii lafa qaadhu wanti dhufee dhufu. Yoo qabaattee gaafa galtes maatii kee gargaarta. Maa biyya galtee hojjechuu yaaddu ati. Biyyuu namaa hojjetta. Dubaayin teessee waggaa bor hojjettee siigamee galtee Qaataritti geddaratta biyya. Hin barbaachisu kalaas biyya tokko itti singaa. Yoo rabba rakaa keessa siniif kaa'e. Kuma kudhan baaftee dhattee kuma 30 kuma 50 argannaa iyyuu sigaa kalas. Sooresummaa sa'aranni amma wanti isin hirkaa jireenya gataarumaa inni isa madaamiin teessee Facebook irraa telefoona iPhone xalabattu. Tokko madaamii jala deemti shagaalaadha jechuudha. Bilbila madaamii siitiin qixxeefaa xalabatti. Bilbila madaamii sii baattu xalabatti. Ajaa'iba wallaahi. Bilbilli sii sun otuu geeffame kan maatii sii hunda walitti gammatame bilbila maatii sii 11 caala jechuudha gatiinsa asitti. Madaamiidhaan qixxee iPhone bitattee jechuudha. Kanaafuu jennaan itti yaadaa biyya ormaati. Rabbi isaa haa cufu waa'ee biyya namaa jedhamu kana rabbi isaa haa cufu malee hundeedhaan. Waa tokko hunduunu joo qonqoo rabbi mana isumatu cufa. Rabbi riskii keenya biyya keenya keessa nuuf godhu obbo. Ni biyyaa nu baase biyya keenyatti nuuf deebisu riskii keenya barbaannu biyya nama kalas. Waa meeqa argine yaa jiran madaan garaan keenya madaa. Waa meeqa baannee irra garaa keenyatti. Bala abbaa qabu marabbaadha boolen. Maaliif booshaa Allah wali nyaatu jarri shagaalaa walii wala ajjeefte barbaaddi. Hello. Oye. Waalaikum salam Liibiyaa jira Liibiyaa jira. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhiifama namatu bilbileennaan hin kaasee ture. Kana jennaani ijoollee isii uffata faashinii jettanii uffata akka mucaa madaamii kootii uffachuun qaba jettanii beektee laatan isii akka madaamii telefoonaa iPhone qabadhaa birrii 50,000 70,000 jettan dhiiftanii jireenya isa ergasii dhiiftanii baatan yaadattanii akkami jireenyi koo biyyaa maaliif borii keessa irraanfattu maaliif isa biyyatti dabarsan sana irraanfattu maaliif isa birriin isii hanqannaan birriin 2,000 ollaadha silqeeffatameetti si guutame irraanfattaati na biyya namaa dhatte maaliif isa lafti gurguramee biyya namaatti si ergame irraanfatte ati maaliif isa sangaan gurguramee birriin itti si guutame irraanfatte ati
Inna tettee iPhone maalo kompitara jinni ofitti qoosaa hartaa namatti qoosaan jirtu. Gaafa asii galtee jireenya isaa asii galtee jechuudha. Waa wayii qoosaa wayii gidduu aan itti galchina gaa. Qoosaa wayii na yaadachiise haasaan kun. Tokkotu Finfinnee dhattee moo maal jedhan ijoo. Finfinnee moo eessa Suudiidha moo Finfinnee siinii inna siin biyyaa baatu baadiyyaa dhagaa jireenya baadiyyaa hunduma keenyatu beeka keessaa dhufne Finfinnee dhattee teessee afaan Amaariffaa kanas bartee jedhan galtee haadhaanii teeffata shaamaa uffatu moo maal jedhan ibboo wanni wanticha illee irraanfadhee raayyuu garuu na kolfisiise yaadadhee maal jettee shaamaa yeellam indee jedhanii moo maal jettee haadhaan jennaani shaamaa ishiinumatti durdunaa bittee deemtee nan jedhama maal jedhanii Suudiidha wallahi naan galle ijoolleen keenya na galle haa ta'u harakaanis wayii wajjin bareedadha yoo waa fuudhanii galanii bareeda harka duwwaa dhattee uffata madaamiin kee uffata kee achitti iPhone bittee achitti nama qallabaa turte harka duwwaa galtee miila walirra kaattee afaan Amaariffaa barabbifaan haadha kee azzamuun maal fayyadama harakaata akkanaa in barbaachisu jechuudha kanuma sin eeggata sinis inni galame immoo gaabbama mee ijaazaa galaa ijoollee mee ijaazaa galaa argaame wallahi namni biyya argaa deebi'e jechuudha badaa fayyadama maaliifi rakkina isa biyyaas ilaalaa isa biyya ormaas ilaalaa wal bira qabeeyyiin tanaa no innee hoggaa tokkitti amma hoggaa tokkitti jechuudha gaafa biyyaa baanu hundi keenya jechuudha dhannee shintibeetii namaa yoo ta'e iyyuu miiccinee abbaa kooti akkasan godhaa haadha kooti akkasan godhaa akaakayyuu kooti lafa isaan qabsiisanii dur farankaan qabamee jiru sana farankaa irraa kaffalee of eebbisiisaa haadha kooti uffata siirraa geeddaree algaa warqiitti bitee firaashii akkanaatti bitee kanatti godhee maalitti godhee manatti ijaaree godoo kana keessaa baasee qorqorrootti ijaaree ofiin jedhaa deemnaan biyya namaan na deemnu inni irraanfattanii si yaadachiisu hundi keenya jechuudha akkana jedhaa deemna gaafa dhannee hoggaa tokko viillaa namaa keessa teenye odaan nuu kenname televizhiiniin nuu kenname kophaatti wanti hundi kophaatti nuu kenname guuttee madaamiin nuu kennite kan keenya nutti fakkaata bakka gaafa hoggaa maatiin irraanfatameera gaafa jalqabaa ji'a duraafaa jechuudha madaamiidhaani birrii koo maatii kootiin haa ergedhama tuujiin hin guutiin fa'i tuujiin tokko hin guutiin guyyaa 25 fa'itii maatiitiin haa ergedhama takkattu ergama jalqaba liqeeffatame fa'i gaafa bulaa olaa dhaqamee skamacheenoo faa kan jedhamu jira Amaariffaan amma yoomiitti jedhu tokko jechuudha hin ta'u kun inni irraanfatinaa akkatti biyyaa baata inni irraanfatinaa akka sukkaara isin itti qabu nan beekalaa waan akkanaa naan si yaadachiisu sukkaara miti wanti barbaade isin itti qabu inni irraanfatin isa gaafa ofii waadaa galtu maatitti muyyoo hin lofte jechuudha teessee abbaa keessa keessa laalaa haadha keessa keessa laalaa ay kubbaayatti kana tun geeddareefi teeppitti tun geeddareefi firaashii kana tun geeddareefi darajuma darajaan inni televizhiinii yoo naa qabus tun televizhiinii kana irraa geeddaree deeme jedhaa baane enna baane oo wala televizhiinii geeddaru wala maatiitti uffata geeddaru ofiiyyuu uffata geeddaran kun akkuma kooti kana torbee baatti hin teenyaa tishartii torbee tokko kun akkuma kana akkuma torbee ittiin taa'u jechuudha nan sobe maaliif irraanfatame kanaafuu jennaan adaraa yaa shamarranii sheer godhaa hundi keessaniyyuu warri dhageenya dhaga'uu qaba bakka aduu obboleettii kootii isiidheen gaddaa Dubaayitti ta'e Baaleetti ta'e Kuweetii bakka fedhe ta'u Liibiyaatti ta'u dartisii qumxaa uffatte sun as naga'e biyya ormaa gara kootiin wallaahi huudha naga'e na jala galaa zol na jala galaa sheer godhaa akka sanatti ilmoo nama waraanaan ta'e jechuudha dhaamsi kun inni darbaaru ijoollee keenya biyyaa baatanii biyya ormaa keessa rooraa hartan of jabaadhaa hojjetadhaa kalaas ormi maashii lamuurra deebiisee ittiin waan kana jechuudha utuu siitiis akkasuma meeqa dubrii waggaa tokkoofaa achi tol madaamii biratti walitti qabatee jechuudha deetti walitti qabatu dhabee walitti qabatee nambirii sana dhawwachuu ta'e ajjeefte meeqatu immoo kan nu viidiyoosii in argine carra dhabeetti jechuudha viidiyoosii illee argine suuraas illee argine nus maatiinis jechuudha akka barbaadamte waan akka kashamte bishaatti namni achitti irraanfatamte rabbii fi abbaa sana bicha beeka jechuudha manna lakkaa'ume
namni ilmoo dhabe amma biyya naa barbaadan kun namni amma Facebook irra iyyaafannoo barbaadaa yoo nama daamitu qaxaqqatee ajjeesee bakka ta'e dhossee jira. Maatiin jechuudha yookiin du'eera jedhamee itti himamne yookiin hidhaa jira jedhamee itti himamne yookiin kana taate jedhamee itti himamne akka gurra isaa qarsette jechuudha. Gurri isa didee duudee iji isa didee akka ija babaasee eegetti iji dinnaan jaamee du'e jennaan qabaramaa jechuudha. Kanaafuu jennaan rabbi sina gargaaru jabaadhaa hojjedhaati gara biyyaa jabaadhaa hojjetadhaa gara biyyaa galaatii suuqii birrii 10,000 suuqii yoon taane illee jechuudha. Kanuma gundoorra kaatanii waan agadan waan ta'in haadha keetti ol galee adda haadha keetti dhungataa adda abbaa keetti abbaan haadha qabdan abbaa qabdan jechuudha. Warri hin qabne immoo akkuma kooti rabbiin raamataa godhuufi lubbuudhaan jirru galaa erguufii dandeenya sadaqaa baafnee fi du'aayee kadhachiifnee fi du'aayee kadhannee fi salaannee soomnee jaraallee qaqqabsiisuu hin danda'ama jechuudha. Erguun hin danda'ama jechuudha galaa masgiida ijaarsifnee naan jiru masgiida fayyaasa qophaatu hin ta'in bakka masgiidni itti ijaaramutti maallaqa ergine haadha kooti abbaa kooti jennee yaadachuu dandeenya jechuudha. Warri haadha sabbaas hin qabne akkuma kooti isinirraa du'anii jiran jechuudha. Isinitti dhaga'amuu qabu jechuudha yeroon akkas dubbadhu. Maqaadha malee ammi haadhaaf abbaa gargaaraa iyyuu amma qaba wal argaa jirra gati deemna. Kanaafuu jabaadhaa rabbi sina gargaaru yaa shamarran keenya doon taane biyya namaa keessatti hin du'inaa hojjetadhaati gara biyyaatti galaa. Sana booddee hojiidhuma bucuu hin tuffatinaati hin tuffanne malee hojiin nu biyya namaa keessatti hojjetaa jirru kun biyyattis hojjetamuu hin danda'a. Haa ta'u malee haala mootummaa kanaan duraatiinis wal qabatee haalli jireenyaa eeyyama gaafatamne maal jedhamne tunarratti cufamu maal jennu hojii tokko jalqabne kan gannee baanes jira amma ta'e jechuudha. Nu qaqqajeelaadha waan ta'eef gara biyyaatti galuun dhaamsa kooti jabaadhaa hojjetadhaa of hin gatinaa ijoollee shamarranii warra dhaga'iniif sheer godhaa gara warra biyyaatti deebina jechuudha namni. Ijoolleen wayii walitti qabamanii inni kaan qumxaa uffatee inni kaan jilbaaba uffatee inni kaan hijaabii uffatee walitti leenjifamaa raa jedhanii hanga viidiyoo naa dhufe sheer isinii godhaan. Leenjifamaa raa jedhanii eessa dhaqu beennaan biyya ormaatti ergamuudhaaf jedhan. Kun nurraa dhaabachuu qaba. Yoo mootummaan quba qabatee waan kana Doktor Abiyyiin rabbiin umrii isaa nuuf dheeressu guyyaa haddaa nama 78 biyya Suudaanii namni Suudaanii keessa jiru yoo gadi ba'uu sodaataa jiru keessatti xiyyaara ofiitiin dhaqee lakkii rabbuun nuuf buusee Doktor Abiyyi kana umrii isaa dheeratu nama 78 nuuf fuudhee galeera. Inni ba'a jennaan ba'e boommatichi ofiin ba'e miti dhaqee hidhaatti dammee achii baafamee fuudhamee galameera. Baga nagaan baatan baga rabbiin maatii jalatti geessee jala deebise. Boroos aramnesi dhufee nu fuudha amma jirutti inni mataan isaa nuu jiraanna. Kanaafuu jennaan maaliif kana hin nagaa? Adaraa yookiin meeshee ishee gochuun faayidaa qaba. Yookiin obboleessa nama baataa hiitaa qabu Itoophiyaa keessa obboleessa nama baataa hiitaa cimaa waa gochuu danda'u bira gahuu danda'a. Obboleessi immoo garaa lafatee obboleessa isa taayitaa qabutti agarsiisee viidiyoo kana lagahee bucuusiillee nuuna'uu danda'a. Ijoollee warri leenjifamaa jiran akka jarri du'atti geeffamanii leenjifamaa du'aaf leenjifamaa jiru. Ana kootitti du'aaf leenjifamaa jiru. Kan sana keessaa milkaa'u jira. Kan sana keessaa qalamu jira. Kan sana keessaa tumamu jira. Kan madaamii ajaa'ibaa galee itti taphatamu jira. Kan ilmoo madaamii teessee reebdu jira. Kontiraata argamte. Kana jennaan ijoollee yeroo biyyaa baatan yoo haalli isinii mijachuu didee mana sana baasee kan bakka biraa isin galchuu hin danda'amu yoo ta'e hin deebinaa kontiraata isinitti taafu. Kanaafuu jennaan warra biyyaa obbolaa qabdu hundi keessanii yoo obbolaa biyyaa laatii qabdu namni obboleessa hin qabne muraasa obboleetti keessanitti maatii akka jarreen biyyaan baane achumatti gargaarree jabeeffachuu qabna. Ijoollee shamarran keenya immoo jajjabaadhaa rabbi isin gargaaru hojjetadhaa walitti qabadhaa biyyatti galaa ti hojiin tuffatina hojii isa biyya keessaa nama 5-6 wal gurmeessaati suuqii tokko manadhaati hojjetadhaa akka madaamonni hojjetaa jiran sanatti. Meemee ammoo deeqaa lamman tokkoon yaada keessan ilaalame.
मैं ना मतलब तो कर रहा यार अपन उलात योन भैया डेम्बेन मैं नमनी मूडन नो कब्जन difama warri friendii koo hin taane feesbuukiidhaan friendii koo hin taane baay'ee isin erguu danda'u asirratti naan baasu waan ta'eef warri adii koo jala jirtanu mee yoo yaada itti dabartan qabaatanii yaada keessan immoo fudhannee mudannoo isin qaqqabeerraas waan isin qaqqabee darbeerraa gorsitanii yoo dhagaanii yoo dhiisan guloo jalaati warri immoo nuuf jiraadhu jiraartan isinis naaf jiraadhaa wal malee hin bareednu wal malee hin tollu sarra mudannoon qabattee dhiifama gaa aadii miti anaaf si feesbuukiidhaanii kana jennaan warri aadii qabdanu lakkoofsa tokko barreessame mee nama tokko argadheera nan seensisa irra deebiitu qemee amiir hello 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 akka carraa ta'e namni galchee kuni neetworkii hin qabu natti fakkaata mee nama tokkotti na yaala sana booddee yaada koon fixaa jechuudha okay okay ergaan ture nama sadi afurii yaaleera ta'uu hin dandeenye kanaa jennaan sheer goonee obbolaa keenya hiriyoota keenya maaliifan akkas jedha yeroo hundaa obbolaa keenya wanta hin jedhuufi namni viidiyoo intalattii ammalaa narraa baatanii kaatan liivii xumurtanii liivii kanas sheer godhaa namni haa dhaggeeffatu inni biyya jirus akka inni numneef haa taa'u achitti rakkatu obbo mootummaan falatta barbaadu yoo waan nyaatu dhabe mootummaa nyaataa jedhe abbaan ta'e eenyuun dhimma ummanni yoo waan nyaatu dhabe mootummaa nyaata jedhe mootummaa nyaatu achi taa'e yoo barbaade bakka barbaachisu biyyi namaa kun kanaa jennaan wanti nu gammachiisennaan biyya ormaatti obbolaa keenya waamnee rakkiin nu hin jiru inni keenya iyyuu nu ga'a sagaleen hin jiru kanaa jennaan dhaamsa kana sheer godhaatii nam tokko warri dhuftanii galtan hundi keessan iyyuu sheer goonee obbolaa keenya ofii dhaggeeffannee keessaa ba'uutu hin ta'in obbolaa keenya nu jala jiranus akka jala dhaggeeffatan sana booddee itti mari'atanii waan ta'uu qabu irratti akka jala of eeggannoo godhan illee in gargaara jedhee itti amana waan ta'eef sheer gochuu raanfatinaa jechuudha.
akkasi isinii jedha mataa ol kusuun isin barbaachisu wanta yeroo deebi'ee obbolaa koo obboleettii koo obboleessa koo jedhuu fi kun akkuma kanayyi garaa nama nyaata inna obboleettiin keenya deengada Beeruut jedhamaaraan ficaalu Beeruut jedhan kan Bahareen jedha kan lamman keessaa tokko garuu Bahareen jedhee dubbachuu wallaalle hin barbaachisu waan inni akka qatamne tokko biyya kanaatti jedhanii dubbachuun hin barbaachisu kanaafuu jennaan akkuma inni jirutti nama keenya ta'uu erga barre gurraachi nuyi keenya ilma namaati ma abbaa fedhan ta'e shagaalaa jinni maan ta'in ilma namaa taanaan ilma namaati waraanamuu qabu akkasatti ilmoon namaa du'uu qabu maal egaa magafa rabbiin biyya namaa keessaa nugachuutti walumatti iyyaa waluma gorsaa teenya ijoollee jajjabaadha rabbi isin gargaaru maanguddoonnis jabaadha rabbi isin gargaaru bakkuma jirtanutti hunduma keenya iyyuu rabbiin nu haa eegu egaa wantan dubbadhu kana jaala hin jiru yoo gorsa ta'e gahaadha abbaan fudhate fayyadamu sheer gochuun irraanfatinaa galatooma rabbi edeen sin jaalladha isin obbolaa kooti anis obboleessa keessanii rabbitummoo nuun jedhee isin obboleessa kanaa jennaan obboleewwan muslimaas ta'e kan amantii adda addaa irra jirtanu eeggannoo goonu jabaannee hojjetannee gara biyyaatti agallu erga obboleettiin keenya Bahareenitti yookiin Beeruutitti yookiin biyya biraatti waraanamtee qumxaa diimaadhaan waraanamtee ajjeefamte hunda keenya garaa keessa madeessi erga ta'ee nu obbolaadha jechuudha kalas utuu obbolaan taane wanti nu naasisu hin jiru wanti nu gaddisiisu hin jiru ture obbolaa gatii taanee fi nutti dhagahame jechuudha erga nutti dhagahame nurras gahurra haadhumaan nagaatti yaa biyya namaa inni galudha warri immoo nu rakkisaa jirtu hundis jechuudha waan nu taane haa taatu haa dhuftu biyya keenya akka nu biyya siiti caccabne jechuudha akka nu goote sana dhufte biyya keenya haa taatu galatooma rabbi jedheen sin jaalladha assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu nagaan haa ta'u sheer godhaan keessatti